Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fordoftoota shaashee tuubee hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jenna. Guyyaa har'aa shaasheen jechaadha. Isin aartanii waan jirtaniif isin qofaa miti akkasumas caaltuus yeroo baay'ee mufachiisee baay'ee waan aarsee jiruuf jechaadha. Caaltuu gammachiisuudhaaf jecha guyyaa har'aa kennaa wayii bituuf deema jechaadha. Kennaan kun maal akka ta'e hin beekamu. Yeroo baay'ee aaraa turan jechuudha. Kanaafuu har'a waan ajaa'ibaa tokko bitaaf jedhee amma booda garuu namni tokko na arabsan jennaan walii baana jechuudha dhugaa rabbi. Ati illee dhagaye. Namni tokko yoo sararse maal? Walii baana dhugaa. Miidiyaa gubbaa walii baana. Nama liivii isin ebbaa dhugaa rabbi waan na arabsanii jechuudha. Akkasii baay'ee aaree jira akka isin na arabsine jedhee jaartii ofii gammachiisuudhaaf kennaa telefoona kennuudhaaf deema. Telefoonni kun iPhone keessaa kamii yookaan Galaxyota keessaa kamii moo kamiin akka akaakuu telefoona inni bituuf deemu hin beekamu jechuudha. Hin beekamu. Tole gamaanumaan mucaan kun dalagaan qabu eessumaa fuudhee telefoona mucaa tanaa bitee jechuun keessatti oolu. Kanaafuu fira biyya biraarraa qaba. Isatu sammuna kana agalatumu maallaqa inni ergee ture. Maallaqa inni na ergisaniin dirqama caaltuudha waa wayii. Isin waggaa tokko guutuu mana taa'ee na horataa waan baateef hordoftoonni jaallee waan na aranii jiraniif kanaaf mucaa tanaa waa bituu qaba jedhee murteeffadhee amma abdii wajjin abdii osoo dituu dirqiin fidee kun mana telefoonatti argamne jechuudha. Waan bituu deemna ammoo garanumaan kan agartan ta'a jechuudha. Telefoona ammoo iPhone bitiif jedhee inni ammoo Galaxy jedha. Galaxy 20 bitaa ammoo nootota bitaa ammoo eessota keessaa bitaa ammoo kamiin akka bituu hanga dhuma sagantaa kennaa yoo nu hordoftan argattan jechaadha. Kennaa kanarra kennaa ajaa'iba kennuu fi osoo hin yaadatin asii binnee kaanee mana kennaa itti wannaa godhan finnee achitti sirreessifnee osoo hin quba qabaatin anaaf abdii finnee kennuu fi henna. Mee hanga xumura keenyaatti nu hordofaa viidiyoo kanallee akka isinitti tolu baay'ee abdii isirra qaba caaltuu waan jaalataniif jechuudha. Anallee dura na jibbitanii amma ammoo akkana jaalatan. Warri caaltuu jaalatan hundi keessanuu laayik godhaa isiniin jenna. Hanga dhuma sagantaa kennaa nu hordofaa. Shaashee tuubuun keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jenna. Kunoo gurbaan guyyaa har'aa kennaa jaartii tiyyaa uummanni baay'een aaree jira. Jaartii tiyya miidhee jira. Waa hedduu halkanii guyyaa mataa dhukkubsee maraachisee dhabee jaartii tiyya. Kanaafuyyuu akkasitti jaartii tiyyaa kennaa kennuu qabaa maqaa keessaniin jedhee jechaadha. Kennaa isii waan addaa jechaadha. Maal akka qopheesseeruuf hin himna jedhee jennaan hin himini lakkii yeroo macaaltuun bantu argitu waan jiraniif garuu kennaan keessaa telefoona iPhone guddaa wayii biteera ammoo Nokia xiqqoo wayii biteera ammoo maal akka biteellee beekamu jechaadha. Kennaa wayii jaartiidhaa kennuudhaaf deema. Kana fakkaata jechaadha. Hajjiin isinii wajjiin araaramuudhaaf jaarsummaa na ergate akka araaramtaniif hundi keessanuu hajjii maashaallah hajjiin nama gaariidha. Caaltuudhaanii ta'a jechuu qabdan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku beekamu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkuma isin yeroo baay'ee naqee kaatutan kennaa akkuma guyyaa dura anaaf abdiin deemnee binnee jirra. Har'a ammoo binnee isii bira sun geessin jechuudha. Isii bira sun geessin kaleessa binnee har'a abdii kennee abdiin mana isaatti galchee har'a ammoo bakka tolchaa binnee achitti sirreessuuf achi geessinee jira jechuudha. Achi geesseeti tolchisee akka hadiyaa godhee isiidhaaf kennuuf deema. Akkuma beekamu sirriitti jira hundaa namatu maallaqa na ergi jedhee jira isin jedhee jira amma dalagaan qabu ni beeytani. Kanaafuu maallaqa san kokkeetii irraa qabee afaan kee irraa qabadheeti jaartii sana gammachiisuu qabaa jedhee jechuudha. Akkasitti irraa qoxobee maqaa kabajamtoota kiyyaatiif akkasitti kennaa kana bituuf amma asitti argame jechuudha.
Kanaafuu hanga xumura sagantaa keenyaa akka nu hordofan kabajaa guddaan isin gaafannaa kennaa kun telefoona Nokia ammoo iPhone immoo Samsung immoo telefoona akkam akka ta'e ammoo hoggaan kennaa isii kennee isiin bantee isin mul'iftu laatan jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofan jarana kabajaa wal faara isin jenna. Amma booda ammoo akka narra suliftan gamanumaan kabajaa isin raqabee jechuudha. Isin abdadhaan arsiin haadhiifama nagorsa waan balleessillee baay'ee isin jaaladha galatoomaa isin jaalladha. Akkasumatti jechaadha ni kennaa kun isaanii kennamee jira jechaadha ijoollee. Kunoo kennaa ijoolleen kunniin jechaadha telefoonni itti kennamee kennaa tolchaa jiranii amma sa'aatii kana. Sirreessu jiranii erga kun sirraa'ee waan isaan nu tolchan san fudhannee gallaa jechaadha yeroo kennaan caaltu kennamtu kabajaadhaan yeroo isiin bantu maal akka ta'e waliin ilaalla jechaadha. Amma dhuma sagantaa kennaan Nordofaan affeeraa keenya kun akkana fakkaatee jechuudha guyyaa har'aa guyyaa baay'ee namatti tolu caaltuu illee amma bakka dalagaa jirti isin mana jirtu anas jira yeroo haga isin dalagaa galtuudhaaf amma galee waa hunda qopheessee fi akkasii surprise jechuudha galatoomaa isin jenna. Tole kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kun kennaan jaahisaa amma fuudhee deemuu ni danda'a jechuudha. Amma kanatti naa xumuranii jiranii gurbaan naa xumuree kun akkana dhaabbatee jechuudha. Amma fuudhee gara manaa deemuu ni danda'a caaltuu illee isaatiin isin dhuftu ga'ee jira jechuudha. Kennaa kana yoo kenneef caaltuun akkam akka naan jettuu fi akkam akka taatu gamanumaan kan hordoftaa jechuudha. Kun jarri kennaa na qopheessi jira kana jechuudha. Haa galatoomanii hanga xumura sagantaa kiyyaatti hordofaan affeerraa kiyya jechuudha. Galatoomaa isin jedha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota shaashee tuquundi keessan bakka nagaan jiraatan isin jenna shaasheen guyyaa har'aa qabatee dhufee jira laata. Caaltuunis dhuftee jirti. Maal jedhama? Hordofaa kiyya akkuma waliin beekumsa jechuudha. Akkuma guyyaa isinitti himnisa jechuudha. Waan isin dubbanillee agartanii jirtanii isinitti himnee jirra. Yeroo lama irra hin deemnu amma kun caaltuu dhuftee mana jirti jechuudha. Waan kana garuu itti mul'ifnee hin jirru. Gana isi yaamneeti kennaa kana kennaa jechuudha. Caaltuun mee maal akka jettu kan walii hordoftaa jechuudha. Walii hordoftaa caaltuun reefu hojii dhuftee uffata illee baafatiin jennee jirra. Akkuma hojii irraa dhuftee jirti. Caaltuu gara nu goota. Darbi caaltuu. Caaltuu qabnee caaltuu 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 caaltuu. Kootas. Kana fakkaataa caaltuu baga nagaan dhufte. Guyyaa yeroo ati dhuftu akkanatti as dhaabannee uffata illee ofirraan baasin jennee kaameraan akka waraabbamaa irrallee si mul'isnee yeroo jennu yeroo hundaa piraank ittee onneen dandeessiffattee jirti. Maal sitti fakkaata? Kunoo kaameraan illee argaa jirta. Garuu manallee seenii yoo seentee illee uffata baafatis hin jenne mee maaliif dhaabannee irra sitti fakkaata? Piraanku manatti fakkaata garuu kaameraan illee natti agarsiistanii akkasuma natti fakkaata. Piraanki sitti fakkaata? Piraanki osoo kaameraa sitti agarsiistu piraanki si goona sitti fakkaate? Kana jechaadha piraankiidha miti yaani akka feetetti jettu jechaadha hajii yaada tokko qaba guyyaarra garuu caaltuu waan hajiin yoo sirrifachiise illee dhiifama godhii fi har'a sirrifachiisuuf jechaadha hajii gara yaada keetitti deema. Amma gara asumaan gara yaada keetitti deema turtii gaarii qabaadha. Caaltuu maal akka waliin jiru hirrifatanii tole? Tole. Yoo amma achiin karaa sararraa hanga si dhiisee jiraate jaartiitii yaadii isin jedhee maal jenna? Maal taata? Asumatti hin du'a. Ayyaa. Alaas waan kun maali akka yaadeerti dubbadhu yoo Tole hordofaa kiyyaa har'a wanni iddoo kana yaadee jechuudha. Akkuma isin beektan caaltuu himee jiru jechuudha. Caaltuun itti himnee haala caaltuu maqaa keessan jechuudha. Waan isin yeroo baay'ee waan naqee guutuftanii fi har'a kun yeroo hunda piraankii fi waan adda addaa yeroo hojjechuu dhiise
Ada jatuh gammachiisee iddoo kana argamee jira jechuudha. Isinillee akka duraan arrabsan akka narradiiftan gamanuma isin gaafadha jechuudha. Kanaafuu warra kennaa caatuu kennuudhaaf iddoo kana argamee jira jechuudha. Kennaa ta'a jechaadha. Kennaa. Kenniif qaamuma lubbuun itti baatee. Kennaa naa kennuufi. Kenniif. Kabajamtoota kiyyaa har'a kun wanni iddoo kana argame akkuma isin jedhan kabajamtuu jaartiitiyyaa tabaayee jaaladhu tasirri jaaladhu jechuudha. Onni kiyyaa wal jaaladhu akkasuma maqaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa baay'ee tokko isin jaaladha jechuudha. Akkasii har'a kennaa ajaa'ibaa kana sanuu itti xiqqaata jechuudha. Wanni an kennuuf deemu jechuudha itti xiqqaata. Waan sana kenneelee iddoo kana argamee jira. Kennaa kana maqaa keessanii fi maqaa kabajamtuu jaartiittiyaatii fi akkasuma saayibee kiyyaa abdii waayyaa hopp nabar argamee jira. Kanaafuu kennaan kiyya fudhadhu harkarraa fudhadhu. Kennaan kun maal akka ta'e haala maamiltuu jira. Kennaan Abanamu. Kenapa nih? Kau buat jatuh? Ya. Kenapa aku sesudah masih jalan kan lewat? Ya. Lah, jadi. Ajaiba, mashallah. Baay'ee namatti tola. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa waa hundatti jaayiza godhee qolofatti uwwisee akka agartan kana jechaadha. Note 10 class. Telefoona ajaa'ibaa, telefoona bareedaa jechaadha. Telefoona kana fakkaatu kenneeraa fi baay'ee namatti tola. Kana jechaadha. Kun waliin haarawaa kun warra bitame kunis sireessa. Telefoona kana fakkaatu caaltuudha kennaa kennee fi jira jechaadha. Baay'ee gammadee jira. Mashallah, maal si dhagahame? Gammachuu guddaan natti dhagahame galatoomii hojii. Atillee gara sarraa fi amma booda hordoftoonni kennaa kan arabsiin asuma dhiimu hojii. Tole. Ifama faana kanarraa jenna barsiinaa. Loonni waa balleesse arabsan. Loonni waa balleesse ni arabsin. Akkas kabajamtoota hordoftoota keenya loonni waa balleesse arabsuun dhiisina. Yoo inni ammoo bareedaa irratti nama gaariidha. Akkas jedhaan koometti aqalbii itti deebitu. Akkana jechaadha. Dhugaara bi amma booda narasuna Nama gaa achi baas gara. Hojiillee hin qabdu. Akkuma beektu jechaadha namni hunduu ni beeka. Telefoona kana fakkaatu birrii kana eessaa fuutee caartii kan deebiite. Caartumaan gaafa. Anis asuma gaafachuu fi yaasitu na dursee malee. Kalaas yaadamaan akka kee. Ana hordoftoota kee himee jira. Isin dirqama himuu qabaa bakka fuudhee biyya. Dirqama himuu qabda. Akkuma beekamu akkuma isin jedhe san jechuudha birrii kana bakka fuudhee bitee isin hin beektu isin quban qabdu jechuudha. Birrii kana fira biyya biraarraa qabaa. Fira santu birrii naa erge. Birrii firri sun naa erge san keessaa jechuudha. Telefoona kana sii bitee jechuudha. Nyaachuu isee ittiin uffachuu isee ittiin fayyadamuu ittiin jechuu iseeti of qabee guutuu of gadi qabee jaartisi kabajamtuu jaalatamtuu waggaa tokko guutuu mana na horatte kan akka waa hunda dandeetti huccuu naa jirtee kiraa manaa kafalte waa hunda gootee haga ammaa mana na horatte sana jedheeti akkas yaadee sii bitee jechuudha. Kana fakkaatee jechuudha waan hordoftoonni baay'ee galatoomaa. Baay'ee nama gammachiisa dhugaa kennaan hin qabu keessattuu kennaan jaarsi jaartii ofiitiif kennu jechaadha. Iddoo guddoo nama qabda jechaadha jaalala namaa dabalaa kabajaafis waa hundaafis iddoo jaartii ofiitiif qaban agarsiisuun waan baay'ee namatti tolu waan ta'eef baay'ee nama gammachiisa galatoomaa isinillee ulfaadha isinin jenna baay'ee galatoomaa jaalalli keessan haaluma kanaan itti hafuuf isin jenna. Amiin atillee waan hojii dhaabbattee waan hojiin dapat baik gatum si jenna baik kalau jadi ulfaadu. Angga video berat berarti baik kabajama gatum masih jalan baik sini akka araban arabisan isi jira gatum kabajama rahmatullah wabarakatuh.